dhaggeeffadhaadha ciminaan hordofaan isiniin jaa arraan tanaaf balayyaan kiyya wanni inni isinii himuu fadhu waa'ee barnootaati. Akkuma beekamu gareen keenya baroota hanga dabree kana keessatti barnoota irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan barnoota adda addaa akka barachaa turan ni yaadatama. Ijoollee teenya guyyaalee hanga barannee kana keessatti namni fayyadame yoo jiraate nama hanga tokko jechuu ni dandeenya. Yaa ijoollee teenya umriin namaa tunis ni deemti. Addunyaa tanarra hanga jiraattu keessatti immoo namni sammuu isaa jijjiiree hin du'in duniyaa tanarra jiraatee waan du'uuf hin qabdu. Yoo duniyaa tanarra akka jedhan hayyoonni yoo boru duuta naan jaan yoo hawdu asa'a takka hafesi naan jaan saa takkitti hafesa waa baradhu malee waa barachuu irraa abduu bandeebi'uu jaan. Arraan tana yaa ijoollee teenya nuti akka nama lammii fiitiif yaadu tokkotti akka nama dhimmi hawaasa isaa isa yaachiftu obboleessaaf dhaamu tokkotti wanni isinii dhaamnu yaa ijoollee teenya waa'ee barnootaati. Kottaa baradhaa ijoollee teenya. Nagee garee adda addaa keessa teessanii geeloo saayibii isaa dhiisaaf raabbalee waan akka hin fayyadu. Gareelee adda addaa qushura adda addaa keessa teessanii sa'a keessanii gubinaa. Yeroon addunyaa tanarra jirtu hedduu qaaliidha. Yeroo tana yoo itti fayyadamte warqiidha. Akki jaan hayyoonni bardaa habni magaalaarraa bitamaa yeroo bitachuu hin dandeessu. Umrii teeta siqutte deebisuu hin dandeessu jaan. Kanaaf yaa ijoollee teenya haafaan kiyya kana dhageeti. Zaman hedduu barnoota irraa hawaasni keenya uggurame mi'aa barnootaa hin beekan. Kottaa barnoota barachuun nama jijjiira. Kottaa barnoota barachuun nama guddisa. Kottaa barnoota barachuun jireenya. Niin jiraadhe namni jiru bar waan jiraanne bar namni beekumsi sammuu isaa keessa hin jirre onaa bar ona taateen taa'ee abbileetiiti. Ona taateen taa'e. Barnoota garee teenya tanarratti hanga dandeenyu takkatti beeytota hayyoota warra barsiisanis isiniif illee isin barsiifna kottaa baradhaa. Hanga dandeenyu takka waan beenu isinitti himnaa kottaa baradhaa dhaamsa keenya kana. Ijoollee teenya warri duraanis barnoota irra jirtan barachaa jirtan. Aktiif tahaa wanni nuti isinii dhaafnu maali? Aktiif tahaa baradhaa. Sammuu teessan qalbii teessan waa hunda barnoota bira fidaa daqiiqaa hanga barattan san mee guyyuma sittin dheeressu guyyuma daqiiqaa 30. Sa'aa teetii fi qaamaa qalbii tee kanneef mee guyyuma daqiiqaa 30 lubbuu tee tanaa kanname waa barachuu irratti. Wallaahi mana ona namni keessan jirreefi mana namni keessa jiraatu bareedinni isaa wal qixxaawa. Namni waa baratee fi waan barateen akkasuma tura. Yaa ijoollee teenya barnoota jechuun kun ammoo waan guddaa sitti hin fakkaate. Arra yoo harfii takka bartee oolte harfuma takkitti isanii tutu takka lama ta'ee ati nama harfii takka hin beekne hojii ol qixaamti. Kottaa sa'aa baay'ee qabna. Sa'aan qabnu hin jeena. Sa'aa baay'ee qabnaa kottaa itti fayyadamneen haa barannu. Maal baranname? Kottu bileetiitii wanni nuti hin beekne waa baay'ee jira haa barannu. Maal fa'a? Kottu warri afaan Oromoo barattanii dubbisuu hin beekne afaan Oromoo. Warri afaan Arabiitiin barreessanii dubbisuu hin beekne gara barreessanii dubbisuu irratti. Barreessuu beektu amma ati niin beeka amata meeqa barachuu jiru warri jirtus barreessuu hin beektu dubbisuu barreessinee dubbisuu irratti xiyyeeffannaa kenninu. Sammuu teenya tana haa jijjiirru. Warri afaan adda addaatiin barreessitanii dubbisuu hin beekne barreessitanii dubbisuu irratti. Warri immoo barreessanii dubbisuu barbaadan kitaabota adda addaatiin sammuu teessan ijaaruu irratti. Warri quraana barate quraana baratanii fixuu irratti karoora keessan kaadha. Ambara kana keessa quraana fixuun qaba. Yaa warra quraana fixan. Isin ammoo ambara kana keessa kitaaba baratamoo kitaaba 2-3 fixuun qaba karoora kaadha. Reedduun keenya akkanumatti taa'ee akka nama muhaadaraa dhaggeeffatu kitaaba dhaggeeffachaa oolta. Keessaa biyya Arabaa keessa teessanii gariin keenya. Keessaa biyya kitaabni bashii keessa teessanii. Kitaaba maktabaalee adda addaa irraa bitadhaa dubbisaa dhaggeeffadhaa kitaabni nuti barsiifnu hundi ni jira maktabaa. Warri quraana fixin ammoo quraana fixuu irratti xiyyeeffadhaa. Warri afaan Oromoo dubbisuu hin beekne ammoo afaan Oromoo dubbisuu irratti xiyyeeffadhaa.
حتى برنوت برالي وربي جي يوسين هوي قباتن دبل أفان إنجليزي دبلو دندين أمارفة دبلو دندين برسي سودان دين وربي جي أيوة اللي دين ونسيني دامنا نوتي نمنو أبيه في وان بين ولين كتاو يوم يجو نمنو والله هنگنا من نمتي يوسنتيش إذن الله لمنا يوم نمنو دقو جراته وتوا بربي أو ساعتين بالليسين نقدر يسي موبايل بريدة ربي سيقني موبايل واحد تبرج تنديس براسه تيسو وصوني فيسبوك خيس تيسي هو مگر تيجاولتو وصو يوتيوب قبّا تيسي هو مگر تيجاولتو أمرين تيسن دومين سان تيس دران دومين وصوني فورمان جمو فورا أشوف تيسي تيجاولتو سموتي كفوران الدنيا تنا رانديم خط الدنيا وان دم توجرا دم مئاوا كبرنوني ربي القرآن عند بتي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربي الرقابة إسمى لي ربي برانجر جتشو ملائكة لي الرقابة وأولو العلم والروابرة اللين ربي لا والروابرة ملائكة أوجي ولك انديس ربي بليتيتي إسلام سبحان الله والله خطنهم جايين بليس خيخ إسلام ربنا كجو يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ربين ألفون ور أمن يسنر ربين درجات ألفون وربكم سكبوا درجات دون إنسان ألفون درجات درجة عليه الدوجي والله بما تعملون خبير ربي وانس دريد انت نبي خبر جا نبي كان صلوات ربي وسلامه عليه حديث صابري دا خيست من يريد الله به خيرا يفقه في الدين نم ربي خيري سام فرد بكم سخنا بجرب فهمي خنا بجرب نهو بچيسة نبرسيسة دين كان كبرت تاسج وإنما أنا قاسم والله يوتي بلتي يا رب خيري سينفد وبليس يا رب خيري سينفد وبرد برد يا رب خيري سينجالات نبي كينيا صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة دوام برالي لبي حديث نسوك تقول نقول نتي برنوتا بقول لورت هويتني برنوتا ردي بسرت من سلك طريقا نمن خراب برنوتا تكو برباد واتساب بيساخي برباد إيمو ساقوبا برباد فيسبوك ساقوبا برباد ميلا ساتين ديمي برباد نمن خراب برنوتا تكو خي برباد سهل الله طريقا إلى الجنة سهل الله له طريقا إلى الجنة رب خرا جنتان سينو يساف لافسا هجر خرا جنة ربي سالافس وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ربي ملائكة ربي يقول قدون تم قفلاسين لفخ كيسجا أينوف جاللا نما برنوت ربي بربادو تكوف قبدوف جا جاللا نما برنوت بربادوك قبدوف جا وإن طالب العلم برنما وعبرة يتشوكن يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء برنما وعبرة نما برنوت بربادو راف قبه برنوت بربادو فيسبوك ساقبا قبه برنوت بربادو برنوت شانقو شرات ددلالو فيه برنوت سا بربادو فواساب قبا قبه سوشال ميديا خفر أخيس قبه عالمة تكو جلدكو نمني علمي بربادو راف قبه تكو سميتو تو استغفار قراف أرارم خرطاف دچيتو أرارم خرطاف حنگا قرطمي بشان كيس جرتو قوتي جان نبي صلوات ربي وسلام عليه بين فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب نمني وابي خطوكو جان نبي صلوات ربي وسلامه عليه درجان إني نمو بين الرقبو درجان إني نمو برار رقبو أكا جيني أرجيلي رقودا أكا جيني أرجيلي ردرجاك أبوت إفني سابريدوت إفني ساقودتوت درجان سار رقود درجة سبحان الله إن العلماء هم ورثة الأنبياء نمني وابرتي تكو
نمن علماء إيتك برسان دالت أنبياتي إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر بر علماء ما لك أن دالمني أنبيوني ما لك أن دالمني بر أرشين دالمني بر دولار هم دون نسان دالمن والنسان دالمن علم نمن خرا علمي خرا ديميك أبتي نمن خرا علمي خرا برباد نمن علمي تنسان الرادالو فيها ليقول أخذ بحظ وافر قود قدا أبتي جاء النبي صلوات ربي وسلام قود قدا هنغن جامنك أبتي جاء بليتي تيدي السلام بلي سخيخ السلام قد قود قدا خنا حاقبن الدنيا نبي فوت الكولا تكوتنا غيزا سموك أفوتاني غيزا ديمنو نكيتاني خرا ديمنو بيني أكت ديمنو بيني أين يوجك ديمنو بيني ها ديمنو نو ميسن قمت چيسو نو أتشلا لو خطبين ندنو جلا دبت نو أتشلا لو خطابين ندنو جلا دبت نو يادا أوروبانو تابيخ نو يادا إيشيانو تابيخ نو يادا أفريكانو تابيخ وهند دبسني دجي تنرى كتابة جرون دبسني الدنيا ثم مال جرتي بينه يوكست الدنيا تنخيس هذه من اللي تسجدوا يوني في أسمه خنو بك أدون قدين سينو جرتو ساني الدنيا نشمر دابت سيا بكمو الإنبات تنخنو قارو مقاما سنت أدون قسين تسيا يوكا بالغاري تكرمتي إجاقرة تكتشو فنيتو يودون جيرو تنرى جراتشون كنيا لنبوان قبو دون كنيا لن فايدان قبو دون كنيا لن فايدان قبو قران تديم نلين قرا غارين تو علمان نتي اركانو لين علمو فايده قبدون تات هاتي مناتا نتي فنو لين ادمنا فايده قبدون تات مالف نو غنا دكنا خيس جرا نمني دوبا علم نور بكم سججون بر افادا جا افا خرت سيام جرجولته والجهل ظلمات دكنتك ولا لا الدنيا تنرنجرت اكجا لقمان الحكيم انوار الفاتون دول منفوده وان أكا ولا لا ألفات تكان أرجعني وان أكا ولا لا ألفات وان ألفات هندة أولمان فوله وان أكا ولا لا ألفات تكان أرجعني وان هداو هندنمان أندمي وان أكا جاهلا جتشسا هداو تكان أرجعني جيجا لقمان الحكيم بني سخي والله حلا خدوب نبي كني صلوات ربي وسلامه عليه أكيد أنقافتك صحابة ساتي أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحاء أو إلى عقيق فيأتي منه بناقتين كومانتين جيجا مي أني سنرى قبه قال لما قد ببريدة في تشوف هذا جنمو خرد الريتنا قبه جنة نو جا مي سني موان سني قالوا جيجا النبي صلوات ربي وسلامه عليه تكون كيسان غرق مسجدا قبه يو خابك علمي تك قبه وبرتوتو آية لم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين قال لما قد سنرى آية لما خقرأوتو يساف على جيجا يو خاو قال سدير كجورة آية سدير غينك أروتو يساف على جيجا سبحان الله أبليتي دي الإسلام قد هري بريدو تنفيه دب جيرون بريدو غندا آخرات جرتي ندي سموتي نيتنا جيجيري برني أكا بودلي إلمان كيني اللي إلما وابرتي نوتات أكا جيرون تيني اللي نجرو إفا نوتات أكا وقا آخرات دين اللي غندا أسيكو بيفن تكدين وطها برنو نبي كيني صلوات ربي وسلامه عليه إن الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في وجرها برجع نمو عبيه نبي كينيا جابر نمو عبيه خجال ملايكان سامين دجين هنگا متي قد إسي خيسا جرتو تكا قوتي وأتى الحوت هنگا قرطمي بشان كيسا قوتي لا يسلون على معلم الناس الخير نمو برسيس نمو برتي نمو برسيس ردي دعائي قوتي في جندو قلت أجري دلتنا خيسا هنونغين قلت أجري دلتنا خيسا هنونغين قلت حبر سيفن حاجم بريدتي تسلاما برخون إيقباتي رمضانا الراسباني بربريدالا برنوت بفا أوان إيقلو ديمي برنوت بفا أوان إيقلو خنا رتمو أتي بفا أوغتو نوجي جراتشو قبدا بفا أوان نوجي جراتشو قبدا إن شاء الله نتمو
murannoodhaaf kutannoodhaan lafaa kaanee isin barsiisuuf qophii keenya xumurree jirra. Isin hulaatan hojii jirtan moo akkami? Nu hordofuudhaaf qophiidha moo akkami? Kottu obboleettii ta'e Islaamaa kottu wal yaame wal afeeri karaa maal irratti karaa khayrii irratti. Addunyaa tanarra wanni mi'aa waan jirtu takka barnoota. Addunyaa tanarra wanni namatti tolu hin jiru akka barnoota. Addunyaa tanarra riskii nati harkate ta barnoota caaltu hin jirtu. Barnoonni hattuun si jalaan hattu bakka deemtu si jalaan hafu irraan fadheetiin buusee hin qabu ka bakka ati deemtu hunda si fayyadu. Akka jeenam tokko ani qorxommii 10 baasee hoo nyaaddu jeenam tokko qorxommii 10 naa karnoorra qorxommii akkatti qaban agarsiisutu akkatti qaban barsiisutu irranna bira guddaadha jeejan. Akkatti qaban barsiisutu barnootanaaf guddaadha hannaanaaf guddaadha. Qorxommii 10 baasanii naa karnoorra jeejan. Ati gisee hunda aalimmoo barbaadde yookaan gaafii si dhibeef waa barbaadde yoo fi keetiif baratte immoo waa hedduu dabaafattee deemuu dandeessa. Wanni namarraa kutatan kutaan namni sii kutuumaa siin gootu akkatti kutatan kan si agarsiise garuu waan guddaa sii godhe. Obboleettii ta'e Islaamaa barnoota gosa adda addaa hunda akka fedhii keetii irratti hundaa'ee barsiisuuf qophiidha nuti. Waan si dhibu hunda sirraa eeguuf qophiidha nuti. Kos sirraa eegnaa gisee siin jennu nuti waan biraa siin gaafan nutis rabbirraa argan. Hawaasa keenya gammachuu isin barachuutiitu nu jira. Yoo isin barattan nutiif gammachuudha. Kana nuti fedhiin keenya. Kanaaf isin akkami qophiidha. Cimtuun wajjin dhaabbattuun wajjin hottaadhaan isin hinjaa baay'een isin galateeffadha. Barri kun bara inshaallah bara nuti wallaala irratti baanu rabbiin akka nu godha abdii qabna. Bara nuti sammuu teenyatti jijjiirree dachii teenyatti jijjiirree biyya teenyatti jijjiirru kan ilaalcha keenyatti jijjiirru kan ilaalcha keenya karaa xiqqeenya irraa karaa guddinaatti salphina irraa karaa nagayaatti akkatti baanu abdii guddaan qaba. Baay'inaaf galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.